ما كي أفولو كوكيتس إيشتني يا بكا نما ستي تقولوا يتميري أنا أفتولي بكا اسمنا هوي at least جرامي وايد ما اسمنا هوي ما كي أفولو كابادو دبيتا أنا جنة وهي وانا تجتب دي بس مالي أنا جنة وانا تجتب قرو دي no nama tokko filini odo fuudhe si moggotte odo nama tokko isi wayya nama anti maqaa dhoyteerra bakka isaafillee jedhee jira ufiif yaadee osoo hin ta'in ammaa isaafis ni wayyu jetteeti yaa irra wayyu gaafin itti aantu ati maa wanti na gaafataa wanta gurbaa jeneraalii waan biraa na gaafadhume jeneraalii si gaafadha waa'ee amtee kasatti si baase dirqama ni duuta si ajjeefnaa osoo ilma dhalin hin duudha aslii fi mubaarak keessaa tokko heeruu isin jala astaghfirullah maal abboon wallah laazim maal abboon duuti bareeddee bar maarre maal astaghfirullah ati kam dirqama no obboleeyyantii ana fakkaatti abboon is jedha no obboleeyyanii miti amma dirqama no ummataa waliin nanuuti hoo waan namni yaanne nama gaafakka waan namni numayyuu yaanne sammuusi isaa keessa hin jiru waan ansin jooda jirta dafi dirqama kun dirqama taphatu jiraan yaa fidhamee ilaalcha keessa hin barbaadu nama biraa nama biraa fakkeenya nama feemasi walitti nambiisi nama biraa bar tokko yeroo qabdan sin jee malee waan hin jenne waan bira hammeenyaa miti nama jaalattutti manxaata malee rakkoon qabu nama tokkotti neeru nama tokko leen fadhu nafi gaashii waan hin dagin ijoolleen baalee bar cikichikin qabdu akkana beekti adii beekti ati akkam ofii nagaa qabdaa nagaan qaba gaafii tana irra sii kuta gaafii ta biraa na gaafatu ta biraa dhimma biraa gaafii lammaffaa sibi hamzaa wal fuutanii dirqama isaan lamaan keessaa sarraatanyaa godhachuu qabda mana keessatti hamzaan dirqama sin dabarsee jira isaan lamaan keessaa mana keessatti eenyu keessa haadha faaxee fi fatiyaa mataa waliin na dirta rabbii si uume ilaali nama na arrabsu dhabde saa nama na arrabsu dhabde no arrabsuuri de saa feemasi na arrabsu dhabde no nama farsee arrabsu hin dhabne dirqama tokko sarratanyaa mana keessa godhachuu qabdaa jee hamzaan ajaja dabarsee jira lamaanuu qabee yoo godhadhe hoo maa wanni guddaan birriidha ka jarri barbaaddullee eenyuun godhee hoyi lamaanuu walitti qabee yoo godhadhe yaani sarratanyaa mara lameen hin ta'u dirqama tokko godhiis hin jaa lamaanuu godhachuu barbaada maa wanni takka ta mana qulqulleessitu takka ta daa'ima guddistu leeshlaa birla rabbalaa lamin bicha bina haake gaafuma takka illee sana sirraata hin jenne yoo gaafii sana deebisin gaafii mubaarak faa sanatti si deebisa banne amma fatiyaa si yoo godhadhe wallaahi yaani injiraa miire oy mana na guddi fatiyaa mana na guddi haya fatiyaa waan amma nagaa hunda gaafa wayii gadi fuutichiti saniifoo eenyu hoyi afaan illeen shakkaa maraate wallahi dubbii tana rabbi dhugaa sitti hin godhine dubbii tana yaa rabbi jette kan lamaanuu wal bira wal eeguufillee jarri lamaan ati bar nama lamaan sodaatu nama lama siin hin jenne nama lama siin hin jenne nama lama bar waan dhumate tokkon siin jee dirqama sarraatanyaa godhii siin jee hamzaan sitti fide filadhu siin jee jaarsa kee kana gaa dhabuun feetu lamaan keessaa kamtu mooyaa qaba jettee yaadda ani beeku waa mooyaa jira mooyaa moo haadha faate tura mooyaa qaban fakkaata haati faate xiqqashoo ganaa fataa itti beektaa ani mooyaa jaraa osoo beekee amma takkatti maan filadha kun dhimma kiyyaamti dhimmi kiyya dhimma jaraa osoo hin ta'in ani mooyaa qabdi mana keessa qulqullina irratti akkamii daa'ima guddisuu irratti kamtu ekspiriyeensii qaba kanaan filadha
Tanam filadha. Tanaan Eenyu filattee nama tokko nutti himi dabbiti. Habiibi. Natti deebisaa. Uummata ammaa walitti si hoose namni tokko sararatanyaa godhu naannoo sararatanyaa godhutti wallaalte. Baqachuun barbaanne yookaan lamaan ta'a. Okei sirraa qayyaru. Asuu Orootiifi. Mucaan kun ati nama feemasii kanneen waliin mana buusuuf jarjarte gurbaa'anii aadaa jira. Asuu Oroofi haadha faatee keessa sararatanyaa godhuu siin jedhu. Ati achi gaafuma san na gaafattee bar deebistee nama hojii. Nama sirraa qayyaru hin jenne nama narraa qayyaru hin jenne. Nama lafarra jiru narraa qayyar lafa irra nama gubbaa kanarraa taphatuu miti. Lamaan wal bira yoo godhatan okkee lamaan wal bira yoo hambisan okkee. Woy ka sarratanyaan godhattu kana jaalattamoo kan godhatiin kana jaalatta baranna dhibaagaatti. Ka sarratanyaa godhattu kana jaalatteeti moo kaan jibbiteeti. Eenyuun? Ka sarratanyaa godhatamu kun nama jaalatame moo? Yaa nama jaalatame. Okay, bakka yoo nama. Egaa akkasii sodaatee fudhiisi waan biraas gaafadha. Ati sodeedha. Jireenya kee keessatti osoo Hamzaa wal fuutanii Hamzaan sirra fuudhee maal gootattee yaadda? Intalaaqa saama. Intalaaqa ree for sure kuni gaafii maal qaba wal gadi dhiisna. Geema argatu jirtaa? Dhiisi. Yaa geemii na jalaa qabi. Gaafii xiyya sana siraata naan deebine oduu gaafii naa deebite si jalaan qaba. Yaa osoo Hamzaadhaanii wal fuutanii Hamzaan sirra fuudhee maal gootaa? Gaafii abbaa lama si gaafannee lameenuu naan deebine waan ta'eef geemii hin qabu. Maana waliin teettaree lafee kiyya. Wanni si wajjin taa'uuf gaafii si gaafachuuf. Ishii na gaafadhu. Gaafii lameenuu yoo naa deebifte mubaarakiif asli keessa kama yerumtaa haadha faatee fi. Hin deebisu ani saniin deebisu. Haadha faatee fi asuu keessa kamitti sararatanyaa godhattaa. Kanallee hin deebisu. Nama Oromoo gaafa qabeenya godhadheeyyuu nama Oromoo sararatanyaa godhachuu hin barbaadu. Namni kiyya akkana jala dalagu hin barbaadu. Ani mana Arabaa keessa dalagaa sila tureef nama adii sararatanyaa godhachuu barbaada gaafa sararatanyaa godha. Nama adii akkana jala dalagu barbaada gaafa birrii godha. Namni adii. Maaliif sodaate? Bitti amantummaa hin qabdu idaati. Noo dhimma ofitti amanamummaatiin waan keessa kiyya jiru tokkos. Osoo yaantanis hin jiru dubrummaa ni qabdaa? Turte bar turte keessa wallahi. Inni turte gabre. Maa waan nabbeetu wayiitu jira. Amata meeqa? Jiraadhi alhamdulillah amata kiyya hin beeku malee. Umriin kee meeqaan sin jedhe? Wallahi hin beeku. Umrii dati sin beeku? Diidamii wayii keessa jiru. Diidamii takka moo diidamii sagal moo? I don't know. Mana diidamaa keessa jira garuu hin beeku exactly umrii kam akka ta'e. Tana dura nama jaalattee ni beektaa? Sababa maal irraa jibbiteetti adda baatanii sababa maal irraa jaalatu? Gaafiin kun sensitiiviidhaan gaafatee nama akka nama kamitittuu jaalatte itis okkee amma. Duuba kee akka wanni guddoon badduun takka jirtu beek. Waan an si gaggaafadhu deebisuu dhabuun kee. Waan badduun qabu. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaliif waan an si gaggaafadhu hin deebine? No dhimmichi dhimma nama guutuu ilaallatu miti kaa dhimma ana ilaallatu. Gurbaa goofaree sayyoo. Kami goofaree? Hin beektu dhimma gurbaa goofareedhaa san. Maqaa isaa? Waan si gaafadhu. Jaalalti Hamzaa wajjin hin taphamu waan dhugaate amma tana qofa tana baasin adda gaafadha.
dhugaadha siin jedhe. Shuuri. Yaa for sure. Namni jiruu isaa irratti taphata. Akkamitti walii galtan? Afaan Oromoo haasofni. Qalabatii. Haasofni. Qalabatii. Haasofni. Qalabatii. Haasofni. Qalabatii. No, maa hojii daa'ima dalagaa oolan. Akkamitti? I mean dhimmi suuraan ergisiisuu achi qabaas qabaan hin jiru loonaa taate sii ta'ee qabaas. Warraan geenna dubbiin kaan hidhatan. Hamzaani suuraa ashitti qullaa qabaa gana gabbaa suutaa obsan eeggadhaa waan jedhamu takkaa jira. Dubbiin sun yoo gamta ka dhugaa? An suuraa qullaa ka'eetu hin beeku. Akkasuma ashittiinis hedduu qabdii. Keessa dhiyootan Namni Oromoo maaliif akkatti sin jalatti gidduutti jirti beektanii yooma wal loltanii waan san laalladha. An Hamzaadha manaa yoo baazawee nama biraa caala. Osoo biraayyuu qabaadhee naman akka inni hin baase. Osoo biraayyuu qabaadhe. Osoo Hamzaan kun lafaa kee tama cara shaadaatti galla bakka nagaatti Hamzaan kun lafaa kee sin jaaladhu sin jee maal goote? Haada fudhattamoo sabriidhaan. Deeshaadha fudhata. Yeroo wayiititti na jaalatee ture amma irratti ammoo nan jaalanne jedha. Zaatis jiruun itti dhufti nama biraa waliin. Yoo inni akkas siin jee maal gootan jedha amadi waan tana deengaddaa Hamzaanii. Assalamualaikum. Carraa gaarii rabbi si haa baasu. Akkuma onnee qulqulluudhaan yeroo saniif na jaalattee onnee qulqulluu ta biraallee si haa banu jedha. Immoo kilooraksii obaasamoo zayitiitti naqa jettee. Fatiyaan. Barbaada. Amma sitti haa tolu maaliif beekta hayyamamaa ta'an jirtu gaafa nan si gaafadha. Saniifuu si jaaladhaa si kabajaani. Maarree bar deebima tokkasii lafee kiyya waanuma kiyya tokkasii. No hayyamamaa ta'an jirtu. Nin beeka nama godatti ijaan dhiibu nama gaafiif na hayyamamaan ta'ini wajji haganaa uturuun kiyya galatoomii atillee naafachuu kiyya keessa keen argaa keessa kee akka shaakalaa jiruun argaa. Ustee akka ijoollee daa'ima dubrummaa qabdutti xaaxxaaxin jeeni hin qabduun hin beeka. Durbummaa kiyyatti hin deebiin siin jedhu. Durbummaa kiyyatti hin dhufin please ati nan beeku. An nama durbummaa kiyyatti dhufu hin jaalladhu. Okay, siif Hamzanneen sagantaa. Ammoo jalqaba jaarsana fuudhee wayii hin beektu namni tokko kanumaan nama laalee sooshaal miidiyaa gubbatti misaa ta'uun gammatti dassa eelenyu bilaalchini namaaf kennu. Ati nan beeku obboleessa kiyyaanis hin beeku. Durbummaa akka qabu kan qabne ati natti himuu hin dandeettu. Maalumaan nama daaluu hin dandeettu waan sooshaal miidiyaa gubbatti beeku. Allah wala masa rabbi beeka bakka dhiisi. Atis ni beeka. Ni beekta atis. Bilbii ana uf beeku. Yoo ati dubrummaa qabaatte maazaniin teenya marti ni qabdi. Maashaallah na. Wanni an si jechuu barbaadu siif Hamzaan sagantaa uuda jaalalatti akka naa dhiyaattaniin barbaada. Inshallah isaan mari'adha yoo abbaan manaa tole jedhee okay. Okay, mari'adhuun koottuun. Sagantaa uuda jaalalatti isin affeeruu barbaada. Mee jaalalatee isin ilaala. Sitti haa tolu halkan gaarii qabaadha. Galatoomii turtiin hojii goote. Baay'ee. Intala san naa laali gaatanis siin jee baale. Adaraa. Wallahi jalqabaani wayitaati baale bu'uu intalati takka fuudhuu barbaada jedhu obboleettii bareedu takka yaadeeyyuu garuu xiqqoo isii amala keessa sirreessitee dhufta. Amala kiyyamaan sirreessaan adiin beeka. Akkatti dho'isaa kanan beeku adii. Dhimmichi dhimma dhuska osoo hin ta'in waan gaafatamu waan hin gaafatamne hedduutu jira. Akkas yommuu hundaafu. Okay, ciao.